Akkam jirtu maatiiwwan lammii Global Media qophii keenya har'aan walleewwan afaan Oromoo YouTube gubbaatti view guddaa yookiin baay'inaan YouTube gubbaatti daawwatame tokko hanga 10 qabadde isiniif dhiyaadeera. Maarree artistoonni Oromoo walleen isaanii YouTube gubbaatti baay'inaan daawwatame eenyu fa'i? Duraa duubaan sadarkaa 10ffaa irraa kaasee hanga sadarkaa 1ffaatti isiniif dhiyeessina. Kallattumaan nu duukaa bu'aa ittiin bohaaraa ittiin bashannanaa isiniin jecha YouTube keenya subscribe gochuun hanga dhumaatti nu hordofan dhaamsa keenya. Sadarkaa 10ffaatti kan argamu Bataskaana Sooddoo Koree Bayyanaani nama halkan deemu qabee zabanyaan hin gallagaluun geesse maaluma jetti haati gooftaa deesse lash godhi xallaa kan hin gallaa jechuun kan weellise artist Iskandar Taamru. Bataskaana Sooddoo yaa baay'ee Koree Bayyanaani yaa baay'ee nama halkan deemu yaa baay'ee qabee zabanyaan yaa baay'ee hin gallagaluun geesse maaluma jetti haati gooftaa deesse hin gallagaluun Walleen Iskandar Taamru waggaa 4 keessatti namoota miiliyoona 17 waliin ilaalamuun sadarkaa 10ffaa qabatee jira. Sadarkaa 9ffaa irratti kan argamu immoo dhoksuu fi obsuu koo dabuma seete ni beekti garaan koos akkana goote walagarraa birraa walagarraa jechuun kan weellise weellisaa Galana Gaaromsaa. Walagarree tirraa walii sarbuu bir walagarraa. Sirbii walagarraan kunis turtii waggoota 5 keessatti yeroo miiliyoona 17 waliin daawwatamuun sadarkaa 9ffaa qabachuu danda'eera. Sadarkaa 8ffaa irratti kan argamu immoo akkam jirta nagaadhaa bareedaa koo yaada kee malee an nagayaa shaggeetiyyaa jechuun wal jalaa qabanii kan weellisan Helen Baree fi Dr. Ali Birraa. Sirbi kunis turtii waggoota 7 keessatti namoota miiliyoona 18 oliin daawwatamuun sadarkaa 8ffaa qabachuu danda'ee jira. Gara sadarkaa 7ffaatti yoo deebinu immoo mootii muuziqaa jaarraa kanaa kan ta'e Bilillee Mormii Bilillee Taakkuu Guutaa safarrisaa qalbii fuudha bareednisaa jechuun qalbii nama hundaa ofitti kan harkise weellisaa Andu'aalem Gosaa. Bilillee Mormii Bilillee Taakkuu Guutaa safarrisaa qalbii fuudha bareednisaa. Kumaa keessa kanaa keessa ija keetu ifaa bifanga jaalalooti irraatiifaa. Walleen kun turtii waggaa 2 hin caalle keessatti hawaasa bal'aa biratti daran jaallatamuudhaan YouTube irratti yeroo miiliyoona 19 ol daawwatamuun sadarkaa 7ffaa qabachuu danda'ee jira. Salaalee keessa barankoo keessa mogormoo bachonoo keessa jaalatoo dabalaaleessa. Gara sadarkaa 6ffaatti gaafa dhufnu immoo darbee laallaa na xaqqayyamtee laata darbee laallaa kobbortaa balaa baata jechuun kan weellise Abbaa Yeedaloo Dilbii mootii muuziqaa jaarraa kana Andu'aalem Gosaa. Darbee laallaa na xaqqayyamtee laata darbee laallaa kobbortaa balaa baata darbee laallaa eenyutu sarmee baata darbee laallaa barris bara fakkaata darbee laallaa kan falfaluun furmaata. Sirbi kunis biyya alaa fi biyya keessatti hawwattummaa guddaa argachuun yeroo waggaa 5 hin caalle keessatti YouTube gubbaatti yeroo miiliyoona 21 ol ilaalamuun sadarkaa 6ffaa argateera. Sadarkaa 5ffaa irratti kan argamu immoo ergaan guyyaa si argeetii yaada keetii kunoo qubaana dubbisa maal mallisaa jechuun sirba jaalalaa jechuun faayee kan weellise artist Jamboo Jootee. Ergaan guyyaa si argeetii yaada keetii kunoo qubaana dubbisa maal mallisaa. Ergaan guyyaa si argeetii yaada keetii kunoo qubaana dubbisa maal mallisaa.
Sirbi kun tokkoon gola namoota hundaa galuun jaallatamummaa guddaa kan argate waggoota 16 keessatti yeroo miliyoona 22 YouTube gubbaatti ilaalamuun sadarkaan 5ffaa fudhateera. Ati silaa kubaan qabdu si jaalachuu kiyyaan beektu yaada galee jiruuti yaa qabamee mana kootu. Gara sadarkaa afuraffaatti yeroo deebinu immoo eenyu jechuun keessaan waan oolu miti. Sirraa hiikuuf ati nama rabbii faaye sitti hiikuuf nama sagal mammadaa'e jechuun namoota hedduu wallee tokkitti kanaan dargaggoota 10,000 boosisaa kan ture wallisaa Ke'ool Nagaasaa. Sirraa hiikuuf nama adda rabbii faaye sitti hiikuuf nama sagal mammadaa'e as gidduudha hiramtee qalbii gintu tanaan na dhibee ilaalchamureetu. Sirbi kun turtii waggaa 3 qofa keessatti miliyoona 24 daawwatameera. Sirba cimaa jedhamuunis awwaarri Haacaaluu Hundeessaarraa beekamtii kan argate sadarkaa 4ffaarra qabachuu danda'ee jira. Irraanfachuu na didee gadhee garaa dadhabe akkam godhuree jamaareetu ofanii jibbaadhe sitti qabedhee dabaleetu amanuu sodaadhe. Gara sadarkaa sadaffaatti yoo siqnu immoo walleewwan aadaa jaalalaa qabsoo weellisuun uummata Oromoo biratti jaallatamummaa guddaa argachuun Oromoon hundi yeroo hunda kan ittiin boonu gooticha barkumee gooticha Adawaa Haacaaluu Hundeessaa. Maada nafee aga daane maada nafee caccabsee nyaatee lafee ani jiru aga daane ani jiru kukkutee nyaatee ture. Walleen kun turtii waggaa 11 keessatti gara miliyoona 30tti siiquun YouTube qofarratti kan daawwatame sadarkaa sadaffaa qabachuu danda'ee jira. Sadarkaa lammaffaarra kan jiru eenyu laata? Yaa warra Boolee, warra Booranaa, warra Baarentuu, warra Abbaa Gadaa, warra Afrikaa jechuun guutummaa miidiyaa dhuunfatee kan turee fi afaan Amaariffaatti illee hiikamee baay'ee kan dhaggeeffatame sirba lafa cidhaa fi lafa waltajjii bakka hundumaa kan ta'e wallisaa Sonaa Taakkalee. Sirbi kun turtii waggaa 2 hin guunne keessatti yeroo miliyoona 37 daawwatamuun hunda kan dursuu fi waliigalatti sirba tokko qofaan caalamuun sadarkaa lammaffaa argachuu danda'ee jira. Sadarkaa tokkoffaarratti kan argamu abbaa jechoota dilbii sagalee kiilolee abbaa yeedaloo fi walaloo faayumti isaa laabrarii Oromoo kan ta'e Bulloo jechuun beekamu aartist Yoosaan Geetahuun. Sirbi kun waggoota 4 keessatti YouTube qofarratti yeroo miliyoona 50tti hiikuun kan daawwatame sirba afaan Oromoo keessatti sadarkaa duraa kan qabatee fi akka Itoophiyaatti sadarkaa dhiibbaa uumuura kan jiru kun sadarkaa tokkoffaa ta'uun xumuree jira. Bulloo. Kanarraa qindeeffannee asumarratti xumuraa qophii biraan haga wal agaruutti nagaa Waaqayyoon tura.